Hayyee ijoollee akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa jirtu har'a waa'ee dhukkubsaa wal faana ilaalla. Ijoollee maatii keessanirraa yookaan immoo hiriyoota keessanirraa yookaan immoo ollaa keessanirraa mana barnootaatti barsiisaa keessanirraayis waa'ee dhukkubsaa dhageessaniirtu jedhee yaada. Miti eeyyee dhageessaniirtu. Dhukkuba busaa jechuun dhukkuba pilaasmoodiyeemii yookaan maxxantuu pilaasmoodiyeem jedhamu. Kan bookeen busaa dhaltuun nama tokko yoo ciniinte itti dabarsituun kan dhufuudha jechuudha. Bookeen busaa kun marsaa wal hormaata ishii raawwachuudhaaf dhiiga namaa ishii barbaachisa. Dhiiga namaa fudhachuudhaaf yeroo nama hidditu yookaan immoo yeroo nama ciniintu bookeen kun maxxantuu pilaasmoodiyeem jedhamu kana of keessaa yoo qabaatte yeroo dhiiga fudhachuudhaaf nama ciniintu sanatti gara nama sanaatti pilaasmoodiyeemii kana dabarsite jechuudha. Inni kun immoo hidda dhiigaa keessa seenuudhaan tiruu keenya keessatti ol horee garee dhiiga keenyaatti tamsa'a jechuudha. Haala kanaan dhukkubni nama qabu dhukkuba busaa yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin dhukkuba yookaan immoo malaariyaal diiziiz isa jennu kanaadha jechuudha. Tolee ijoollee. Dhukkubni busaa waqtiilee garagaraa keessatti mul'ata. Keessumattuu waqtii gannaa fi waqtii arfaasaatti baay'inaan kan mul'atudha jechuudha. Waqtii gannaa bokkaan cimaan roobee bishaan baay'een waan ciisuu fi waqtii kana bookee busaatiif wal hormaataaf haalli ni mijataa jechuudha. Akkuma isin beektan yeroo bokkaan roobu bishaan roobaa iddoo garagaraa ciisa jechuudha. Iddoo bishaan ciisu kanatti bookeen busaa hanqaaquu ishii dhalte jechuudha. Iddoo kanatti hanqaaquun ishiin kun gara puuppaatti, gara laarvaatti, gara ga'eessaatti guddachuudhaaf itti mijataa jechuudha. Sababa kanaan salphaatti ol hortee dhukkuba kana tamsaasuu dandeessi. Keessumattuu ji'a waxabajjiidhaa kaasee hamma fulbaanaatti jiru. Akkasumas immoo fulbaanaa hamma muddeetti yeroo jiru yeroo dhukkubni kun baay'inaan tamsaatii isaa argisiisudha jechuudha. Kanarra darbee immoo naannoo ji'a ja'affaadhaa yookaan immoo torbaffaadhaa kaasee hamma ji'a saglaffaa yookaan immoo guraan dhalaa kaasee hamma caamsaatti yeroo jiruttis dhukkubni kun tamsaasni isaa dabaluu danda'a jechuudha. Akkuma isinuu mana barnootaattis barattanii beektan waqtiin amma yeroo ammaa keessa jiru kun waqtii guraan dhalaa kaasee hamma caamsaa gidduu jirudha jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti dhukkubni kun tamsaasni isaa in dabala jechuudha. Tamsaasni dhukkuba kanaa in dabala jechuun carraan namni dhukkuba kanaan qabamuudhaaf qabu immoo olaanaadha jechuudha. Kanaaf erga carraan dhukkuba kanaan qabamu olaanaa ta'etti immoo dhukkuba kanaan akka hin qabamneef immoo maal gochuu qabna? Of eeggannoo nurraa eegamu gochuu qabna jechuudha. Of eeggannoowwan godhamuu qaban keessaa tokko dhukkubni kun yeroo nama qabe mallattoolee garagaraa argisiisa jechuudha. Mallattoolee kana yeroo ofirratti argan yookaan immoo hiriyoota ofirratti argan yookaan immoo maatii ofirratti argan maal gochuu qabu? Gara mana yaalaa deemanii ogeessa fayyaatiin ilaalamanii wal'aanamuu barbaachisaa jechuudha. Mallattooleen kunniinis isaan itti aananii jiranidha ijoollee. Tokko ho'a garmalee, mata dhukkubbii garmalee, dadhabbii garmalee, qaamni namaa nama dhukkubuu, buusaawwan nama dhukkubuu, ol nama jechisiisuu, fedhii nyaataa dhabuu. Mallattooleen akkasii kunniin namoota irratti mul'achuu danda'a jechuudha. Darbee dhukkubichi gara dhukkuba sadarkaa hamaatti yeroo ce'u of wallaaluun, nyaata fudhachuu dadhabuun, akkasumas immoo darbee maaltu jiraachuu danda'a? Iji namaa halluun isaa jijjiiramuun wantoonni akkasii mul'achuu danda'a. Kana qofaa miti. Fincaan namaas halluun isaa jijjiiramee gara bifa shaayitti yookaan immoo bifa kookaa-kollaatti jijjiiramuun mallattoo dhukkuba kanaa ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo mallattoolee akkasii ofirratti argan otoo yeroo ittiin fudhatin gara mana yaalaa deemanii ogeessa fayyaatiin yaala barbaachisu argachuun ni danda'ama ijoollee. Tolee. Dhukkubni kun yeroo gabaabaa keessatti gara mana yaalaa deemamee hin yaalamu yoo ta'e salphaatti miidhaa hamaa namarraan geessisuu danda'a jechuudha. Miidhaawwan kanneen keessaa tokko dhukkuba garmalee inni lammataa du'aatiidha.
dhukkuba yeroo muraasa keessatti nama ajjeesuu danda'uu fi miidhaa hamaa maatiis hawaasas biyyarraanis ga'uu danda'u waan ta'eef mana yaalaa deemanii yaalamuun dirqamaa jechuudha. Dhukkubni kun mana yaalaa deemanii yoo yaalaman dhukkuba fayyuudha jechuudha. Akkasumas immoo dhukkuba ittisuun danda'amuudha jechuudha. Ijoollee dhukkuba kana kan nutti fidan maxxantuuwwan gosa hedduutu jira jechuudha. Pilaasmoodiyeem kan jennuun jechuudha. Biyya keenyatti kan beekaman akkuma addunyaattis ta'e akka biyya keenyaatti gurguddoon lamatu jira jechuudha. Isaanis pilaasmoodiyeem falsifaaramii fi pilaasmoodiyeem vaayivaaks jedhamu jechuudha. Warri biraas jiru fakkeenyaaf pilaasmoodiyeem oovaalee, pilaasmoodiyeem malaaree kan jedhamus jiru jechuudha. Isaan kun lamaan hamma warra jalqabaa sana dhiibbaa guddaa fi dhukkuba guddaa kan hin qaqqabsiisnedha jechuudha. Keessumattuu addunyaa kana keessatti isaan lamaan jalqabadha yookaan immoo pilaasmoodiyeem falsifaaramii fi pilaasmoodiyeem vaayivaaks warri jennu lamaan kun dhukkuba hamaa namatti geessu. Keessumattuu inni jalqabaa yookaan immoo pilaasmoodiyeem falsifaaramii inni jennu du'aatii hamaa kan qaqqabsiisuu fi dhukkuba cimaa kan namarra geessisuudha jechuudha. Almost du'aatiin baay'een kan qaqqabu pilaasmoodiyeem falsifaaramii isa inni kanaanii jechuudha. Biyya keenyattis babal'inaan tamsa'ee kan jiru dhukkuba kanaa jechuudha. Gosa maxxantuusa kanaati jechuudha. Kanaafuu kana hubannee maloota ittisaa isiniin jedhe tokko yeroodhaan gara mana yaalaa deemanii yaalamuu. Lammata agoobara farra bookee busaatiin cuuphame keessa rafuu. Mana keenyatti farra keemikaala bookee busaa maal gochuu biifuu. Bishaan naannaa mana keenyaa naannaa nuti jiraannu jirru ciisee jira yoo ta'e bishaan kana maal gochuu dhabamsiisuu akka achi yaa'u akka iddoo sanaa deemu bishaan ciisaan akka hin jiraanne gochuu. Mana keenya keessatti immoo fakkeenyaaf qodaawwan garaagaraa kan ittiin fayyadamne kan bishaan qabachuu danda'an ala mooraa keenya keessa iddoo garaagaraa jiraatan yoo ta'e meeshaa kanas iddoo sanaa kaasnee bishaan achi keessatti walitti qabame yoo jiraate dhabamsiisuudhaan wal hormaata bookee busaa hir'isuun ni danda'ama jechuudha. Kana gochuudhaan dhukkuba kana ofirraa dhoowwuu ni dandeenya. Dhukkubni kun nama hundumaa ni miidha. Keessumatti immoo namoota ani itti aansee yaamu umurii kana keessa jiran immoo garmalee miidhuu danda'a jechuudha. Isaan keessaa tokko daa'imman reefuu dhalatanii fi waggaa 5 gad ta'an dhukkuba kanaan baay'ee miidhamu. Dubartiin ulfaa akkasumas immoo namoonni dhukkuba HIV/AIDS qaban salphaatti dhukkuba kanaan miidhamuu danda'u jechuudha. Garmalee warra miidhamuu danda'an jennee iddoo kana sadiin itti qoonnee ilaalla jechuudha. Kanaaf ijoollee isinis warra dhukkuba kanaan salphaatti miidhamuu danda'an keessa waan jirtanii fi dhukkubni kun akka isin hin qabne fayyaa taatanii barnoota keessan barattanii borummoo guddattanii sadarkaa guddaa har'a nuti geenye kanaa olis akka geessanii fi of eeggannoo isinirraa barbaachisu akka gootan asumaan adaraa isiniin jedha. Tolee ijoollee galatoomaa. Yeroo biraa immoo torbee mata duree addaatiin kan biraatiin deebinee hamma dhufnutti yeroo gaarii fayyaa ta'a.